dhaamsa walittu qabde dheeraa dabarsite biiftuuni obsaan nu eegaa jirti Zaharalleeni obsaan asteetti nu eegaa jirti Zahara fi biiftu mee sanumaan fudhadha wal gagaafadha dubbadha waan qarreeti fi waan haawwan biyya keessattuu godhaa jirani Zaharan jechuun Zahara Entertainment Media ofilleen qabdi miidiyaan Zaharaatii fi miidiyaan kii wajjin hojjeta kaasii irraleetiin dabarsa ishiin asirra dhuftee hedduu hojjetti biiftuu waliin himee wal gaafadha Jamaal anaaf sitti qoobsina qarree gaddisna qarree fi haawwan qarreetiif Okay, galatoomii carraa nu dabarsuu keetii fi anaaf biiftuu walitti dhiiftanii hayya dhimmootuma mee aniif biiftuun dhimmootuma biiftuu fi obboleessi kiyya kaasanirraa mee biiftuu wajjin dubbanna waan tokko namni mari'achuun baay'ee barbaachisaa maalinni amma biyya keessa rakkoo guddaa rakkoo ujoo ta'ee anas namattis akka kiyyatti dhagama jedhee waa'ee uummata biltsiginnaati keessattuu amma waa'ee arsiisaan lamaan sirriitti dubbatanii anarrallee waan beekanii fi nama sirriitti waa'ee uummataallee beekanii waa'ee hawaasa komandoo isaan kaasanii dubbatanii jiran homa kana irratti biiftuu waliin mari'annaa biiftuu uummata ganda keessa jiru takka amantiin ta'anii takka immoo waan biraatiin ta'anii warri biltsiginnaa jaarsa tokko hin beeku sagalee isaa tasa dhageeffatte natti fakkaata nama baalee roobeeti akkatti uummata qaqqabu namni sun haaji ta'e nama hajja wayiti haaji eenyu akka ta'e siin beeku meebiyatis dhaga'uu dandeessaa oo barbaade tasaammas si dhageessisuu danda'a warroota akkasiisantu ganda keessatti kan nama doorsisitu jira ganda keessatti harka isaanii biltsiginnatti qeerroo akkanatti qabnaa lafa akkana wantoota akkasiisan wayii dubbachuu ture namni itti haasawaa siisteeman sagalee irraa waraabaa ture akkasuma ta'e sanis tasa dhageenye rabbii isaa saaxiluu fi akkas ta'e baay'eetu jira warri biltsiginnaa kun isaan ka amma gufuu Oromootti ta'an sa'aatii ammaa kana dhiiga qeerrootti gufuu ta'an mee uummata kanaaf maal gochuudha qabnaa maal dhaamnaaf jettaa dhaamsi nuti uummata kanaa dhaamnu ka arkiteetti dimmisee gigisee si dhageessise gabbu'ee mana sii kabaa jedhe roobni arsiin waytii makmaasas dagan erga biyyaa baane haa ta'u itti himame rabbiin birattis jibba argitee gara argiteetti yoo haajii kaati jettu sun nama makkaan dhaqe jechuu ilmoo namaa takka intala dubartii takka ilma dhiiraa tokko isa biratti waytii gudeedan ani sheek ani hajjii jedhee waan haasahuuf hin qabu lubbuun isaa ijoollee san dura dabaruu qabdi malee gara amantii islaamaatitti illee jechuu gara aadaa oromootittis ilmoo namaa ilmoo ufii qe'ee ufii namatti dhufeetti niin jedhu oromoo keessatti aadaa oromoo keessatti abbaan sun qe'ee saniif du'uu qaba dhiirummaan maaliree yookiin hinuu hin jirtu jechuudha. Kanaaf nuti ammas dhaamsi nuti ilmaan Oromoodhaa dabarsinu manguddoota ta'e warra sheekota fakkaataniitiin hin deeman ijoollee argitee basaasa tahaniitiin hin deeman wanni isaanii himnu wanni isin bitaniinis horii Oromooti kan itti bitamtanis dachii Oromooti garaan isin itti nyaachuuf itti bitamtanillee garaa Oromooti kanaaf garaa biraa duutaniif maqaa keessanii hin du'inaa. Yeroon argiteetiin yeroo amma kijibanii dhoyfatanii maggaarajaa duuba taa'aniitiin argitee ragaa bahanii namni namaa dhoysuu miti. Addunyaa irratti waan inni roobe keessa jedhee as Waashington DC teenneetiin hin dhageenye haga abaabayyuu fi akaakayyuu jaarsa maqaa isaatitti jechuudha. Kun ammootiyyuu fafa. Manguddooni waa ijaarti malee haada kutaa hin deemtu. Namni umriidhaan, ispeeshaalii warra umriidhaan achi deeman kanatti hedduun aarsanan. Maaliif mee lafti isaan bitatan maaliin lafti isaan itti jiraachuu barbaadan isaanuu lafa galuuf deemanii maaf ijoollee dukkaneessan. Warri manguddoon keessattuu wanni ani isaaniif himuu barbaadu ummata arsiidha. Nama argiteetiin ani sheeka jedhee masgiida dhaqu salaata namatti hidhachuun isaa hin gahu osoo dhiiga ilmoo namaa gannaqaatiin hin jiru amantii islaamaatitti taate. Osoo dubartii ijoollee daa'imaa biratti argitee gudeedan osoo zinaa irratti dalagan rabbi fuula dura dhaabachuu hin danda'u namni sun. Ilmaan dhiiraa argiteetiin waan rabbi hin jibbe waan aadaa Oromoo keessa hin jirre osoo irratti godhanii ani rabbi ani sheeka ani argitee koofiyaa godhatee namni olii gadi deemuun hin barbaachisu. Maaliif argitee rabbooma jechuun argiteetiin isaaniyyuu namumti namaatiif namatti dhagahamuudha. Erga Oromummaadhaaf ittiin dhagahamne akkuma namaatitti namni irratti wanni sun gahuu qabu jechuudha. Nuti bari akkanaan jenna malee nuti Gondariif Gojjam irraa dhufanii waan gochaa hin jiru. Anatu waa godhaa jira obboleeyyan kiyya waa godhaa jira jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa namni gurguddaan ispeeshaalii warra abbaa argiteetiin namni guddaan namni waggaa 50 olii namni waggaa 45 olii mee maaliin godha lafa kana? Lafni inni deemee birriin inni nyaatu maal inni lafa sanitti galuuf deema.
already galuuf ka'e ijoollee daa'ima carraa isaanii gabrummaa ifiif baattan ilmaan keessanitti dabarsuudhaaf tattaaffii hin godhina. Ijoollee jalaa goraa. Erga duuti waa isinitti jabaate. Erga argiteetiin hamma lubbuun teessan isinirraa baatutti lafuma fudhanna ka jettan taatu lafa san argitee lafa hunda si wajjin hin awwaalan taakkut akkatti isin awwaalan. Kanaaf ijoollee Oromoo jalaa goraa. Ilmaan teessan illee taate yoo falmachuu dandeette haa falmattu. Abbaan barbaade argitee mirga kiyyaan ilmaan Oromooti dhiifamoonni jedhamu hin jiru duraan isinii hime maaliif akka Lammaa fi Abiyyiidhaa namni dhiifama godhee nuti jaanjinee alaabaa sanuu arginee hin beeknu alaabaa san argiteetiin alaabaa tanaan nu sobanii alaabaa teenya tan nu duratti qabanii alaabaa teenya Oromoon argiteetiin naaf himata Oromootu naa murteessa mootiin kiyya Oromoodha beekaan kiyya Oromoodha jedhanii afaan collee godhaniiti isaan nu sobanii dhiifama jennee nuti waan marhaqeefne san isaanitti hin fakkaatin dhiifamni wayii hin jiru. Yoonaachi maaliif wanni hin jirreefi wayi haguma yoo mititti nuti dhiifama jechaa oolla nuti rabbii miti ka dhiifama namaa godhaa oollu nuti nama. Ammootiyyuu namni hamaan jibbaa qorichi jibbaadha jedhan. Nama hamaa nama dalageetiin hin jedhe hamaa san itti dalaganii kafalachuun dirqama. Rabbiin ofirraa kafalaa jedhe maaliif dhiisuun hin danda'amu maal ani ilmaan kiyya ergana jala ajjeesse namni maal naa godha. Kanaaf ani daraa amaanaa rabbii wanna isaan hin jedhu manguddoon Harargeedhaa namni waggaa 80 deemee waytii lolu. Dargaggeeyyan shawaadhaa qeerroon shawaadhaa waytii mana teettee lakki waraana balbala dura na'ee jira. Qaanii kun fafa. Arsii keessatti jaartii waggaa 80tu abiyyiin du'e jettee karaarratti baateetti jaartii san waytii hunda laala'an. Maaliif onnee yoo duutellee somban nama lola'etti Oromoon dhageetti. Kanaaf ijoollee teennaa ani yoo argite ati carraa ijoollumaatiin ati carraa akka argattu taate namni umriin guddaadha maaliif balbala dura dhaabadheetiin balbala sitti cufa. Wannan balbala sitti cufuuf hin jiru si jalaa goruu qaba. Kana baruu qaban. Kanaaf dhaamsi gurguddaan ani manguddoo teennaa dabarsu ani ijoollee fillee miti wannan manguddoo teennaa dabarsu karaarraa goraa rabbii keessan sodaadha ilmaan Oromoo dhiiga isaanii dhuydanii lafee foon isaanii nyaattanii lafee isaanii caccabsatanii irra hin rafina isin gaha. Kanaaf halkanii guyyaa gabrummaa kana dadhabne nuti umanne waytii dachiin addunyaan tun beekteetiin mirga ifii falmatutti namni maa dubbatte jedheetiin balbala namaatitti namni nama ajjeesuun waan addunyaarra hin jirre. Mirga rabbiitis kan namarree namarraa fudhachuu. Kanaaf dhaamsi kiyya Oromoo guutuudhaaf otoo tahuu Oromoo guutuudhaaf dhaamsa dhaama. Garuu ani guddinni wanni an dhaamuu fi ka Arsii kanan na ajaa'ibee du'e. Maaliif na ajaa'ibee du'e namni keenya dur goota ture. Goonni sun marti qabri galee maal tahan? Haga dubartii isaanii ijoollee daa'ima biratti gudeedan. Haga sheeka argiteetiin ulamaa isaanii fuudhaniitiin mucaa daa'ima wajjin mucaa baatii 3 wajjin haadha manaa isaa wajjin ajjeesan. Maal godha namni? Waan biraa hoo dadhabe ulaa namatti cufachuu hin danda'u. Nama bahaa gad ajjeesaami waraan isin labsuu miti ifirraa dubbadha. Wanni mana teettaniif hin jirtu. Kanaafuu jechuun waan itti dabalte itti dabale. Hayyuu buleetti dubbii ijoojjoo kaaftee baay'ee galatoomii as keessumaa akka nu cinatti argamaa nu baay'ee irraa dubbannee Hayaat Muhammad jedhamti. Hayaat amma haarawaa nutti dabalamtee jalqaba kan dubbattee jirtu hin beeku. Wantoonni nu kaafnee dubbataa jirru haala qarreen Oromiyaa keessaa fi biyyoota alaa irraa qabsootti amma jiranirraa ani obboleetti biiftuun dubbii wal jalaa fuunee dubbataa jirra. Meebii nu dhageeffachaa turte. Mee waan amma Oromiyaa keessa deemaa jiru akkasuma Oromoo keessaa namoota naaxanyatti citanii maqaa isaa birti kennamu maal jedhanii waamamantu jira. Mee isaanii ergaa maal dabarsitaa maal dhaamtaati? Waa'ee qarreerraa kaasinuu jalqaba irratti bareeddu. Ani akka intala Oromoo takkatti qarreenarra hedduu nu boonsite. Akka juraar ganamaas je'ee Oromoon leencaa qarree fi qeeroon leencaa isaanii fuula duraa akka jeetti dhugaan irra dhugoomsanii jiranii. Qabsoon qeeroon itti jirtu tun hedduu mataa nu ol qabachiistee nu boonsistee biyya hunda keessa hedduu galatoomaan ja'an galanni isaanii hangan qabu hedduu galatoomaan ja'anii ittillee fufaan ja'anii warri irraa hafellee akka itti dabalamu dhaamsaan ergaa fi ammatti mana teessuus Oromoo taatee ajjechaan sirraan oolamu. Hulaa cufattee teessuu sirraan oolamu sumaaf dhufan. Yoo akkam fagaattee sirraa xiqqashoo tura malee sumaaf dhufa duuti. Oromummaaf nama ajjeesu jiran malee amantii fi miti, gandaanii miti, waa takkaanii miti. Oromummaa ta'uu keetirraa guyyaa takkanumatti ol kaata ja'anii si sodaatanii si ajjeesu jiran.
Kanaafuu ani waanin dhaamuuf teessanii du'a kanan eeggatinaa. Teessanii du'a kanan eeggatinaa ifirraa lola, ifirraa dhoorka. Adawwii yoo beeytee teesseen eeggattu hanga si dhufutti itti baata malee. Yoo si dhufan qabeenya keetii fi maatii kee hunda fixan jechuu. Yoo itti dheetti ammoo karatti ifirraa hambisuu dandeessa. Saniifuu hedduun irraa gammadee shamarran keenyarraa, hawwootiin keenyarraa warra lubbuu isaaniif kannee har'a karaa biyya bilisummaa hin qabne, biyya heeraa seera hin qabne maaliif namni kun harka qullaa nabbahaa salaama salfii je'ee gimmiduu hin dandeenye keessatti yeroo deebisaan isaanii qawwuma afaan qawwee intala dubraa irratti banan. San jechuun addunyaa bilisoomte keessatti, addunyaa beekamte keessatti qaanyi. Dubartii irratti qawwee banuu jechuun waraanni takka sablinni sanii gadii hin hafneef. Dubartiin tun waa takka hin qabdu, uleellee hin qabdu tanamaan dhooytu. Harka qullaa gabbaatee heera keenya nu eegaa jetti. Nurraa ajjechaa nurraa dhaabaa jechuu jiran. Yoo akkam ta'e amma mee ilaala Ameerikaa kana keessatti biyya teenyaamti. Waa takka heerarraa hin qabnu. Akka namummaan nu kabajaniiti poolisii nu dhaabanii makiinaa karaa deemtu hunda nu dhaabanii nu eegan. Salaama salfii mangistii biyya teenyaa baanuuf. Saniifuu biitti san heeraa seeran qabdu. Kana hunda keessa lubbuu isaanii of kennanii bahanii isaan sagalee isaanii dhageessisuun waan hedduu nama gammachiisu. Oromummaa teenyarraa nu gammachiisu. Jabaadhaa jennaani rabbi isaan haa eeguu du'aa'ee waliin. Ammoo warri bitamee arra bilisiginnaa jala deemu dhaamsiniin isaaniif dhaamu wanni shimallisiif hin taane warri namni Lammaa Magarsaaf hin taane isaaniifillee hin ta'u. Qawween arra isaan nama isaaniif deebisanii dhawaan baruu nafxanyaan isaaniif garagalchitee dhooti. Hoggaa nama isaanii gabroonfatan jechuun amma yeroo qaban itti garagalanii ummata isaaniitii wajji dhaabbatanii ijoollee isaaniitii wajji dhaabbatanii obboleettii isaaniitii irraa ala dhawamu jira, itti taphatamu jira waraana afaan hin beeyneen. Haadha isaanii, ilmoo isaanii kana hunda osoo eeganii isaan dhiirti akka isaanitti taphachuu jechuun akka Oromummaa takkatti isaaniifis qaanfachuu qaban. Qaanfatanii du'aa oliiti kuni. Ani Oromoo jette isaan ani Oromoo miti ja'anillee ni beekan nafxanyaan akka isaan Oromoo ta'an akka Oromoo irraa dhalatan isaan ni beekan. Namayyuu isaan ni beekan isaan gurguranillee Oromummaa isaanii. Saniifuu amma yeroon amma nama isaaniitii wajji dhaabbatanii qawwee ilmaan isaaniitiin dhoohu jiran kana karaa alaga garagalchaan ja'an. Dhaamsii xiyya kana. Hayyee biiftuu hedduu galatoomii akka biiftuu jedha hayaatti akka luga kan kee irraa dhaga'utti nama ijoollee Harargeeti akkanami warra Dirreedawaa. Yeroo ammaa kanatti ijoollee Dirreedawaati. Yeroo ammaa kanatti Harargee keessatti hiriirri baay'ee geggeeffamutti jira qarreedhaan. Akkasuma namoonni bilisiginnaa baay'ee bilisiginnaa mataa jabdutu achi keessa jira. Akkuma miidiyaa irratti argitu dubartoonni takka dubartiin lamaa jirti. Cimtee ta'e Oromoo dararaa jirtutu jira. Maqaa isaanii idoon baay'ee hin yaadadhu. Kan biraas jiranii alarraa galanii namichi tokko jira. Nama hedduudha hin lakkaawwaman. Mee hawaasa naannoo sanaa uummata qabsaa uummanni Harargee uummata kaleessarraa ilaalaatitti waaqa guutuu walii fi sooressi jaarraa abbaa gadaa qabsaayaa turanii akkuma Oromoon guutuun beekutti baay'ee qabsoo keessatti uummata gahee guddaa qabu warruma alaabaa kanallee halleessee addunyaadhaaf kenne. Uummata bilisiginnaa ganda sana keessa jiraniif kan dubartoota sanii keessatti mee hawaasni sun maal gochuudha qaba? Hawaasni biyya keessaa nus dabalatee daasboorris qabsoo keessaa gahee qabna. Uummataaf sagalee ta'utti jirra. Mee maal gochuudha qabanii jettee yaadda akka yaada keetiitti? Wallaahi ani Ameerikaa tana keessa hedduun ni beektaa akka xiyyaatiin ijoollee Dirreedawaa jechuun onnee qabdi. Ijoolleen Dirreedawaa hedduu lola kana irratti hin eeganii ammoo
mangistii hoggaa tahee humna addaa irraa qaban. Isin dubartii takka maqaan ishee Faariyaa jedhamti na fakkaata. Faariyaa Aliyyi akkas. Isiilleen beeku ollaan isii ni beekaa. Isii yoo ifin sirreessine dubartiin teenya onneen isaan qaban onnee leencaati sirreessuu ni danda'aniin jaa. Dhaamsiniin ani arguuf. Ifirratti hin dhiisinaa. Isiin nama takka biltsiginnaa taatus namaa ol hin taatu. Dubartii teenya takkaa ol hin taatu. Bitamtuudha silaayisii sirreessuu ni danda'an. Sirreessaan jaanani akka kiyyaatti. Okay, hedduu galatoomii. Isii wajjin galan jechuu kiyya. Isii wajjin galan humni waraanaa haadha Oromoo qabdii, abbaa Oromoo qabdii, obboleeyyan Oromoo qabdii. Yoo daddaftee sirrooteef garagalchite intala Oromooti. Yoo ammoo diddee ammoo garuma isiitiif olmaan Oromoo nafxanyaa fi biltsiginnaa jecha fixuu jiraattee ijoolleen naannoo isaanii jiran jechuu. Dubartiin akka isii sirreessuu ni dandeessin jaa. Baay'ee galatoomi. Waan biraa immoo haala biyya keessa jiru wal qabateeti wanti guddaan gufutti Oromoo jala taa'ee nama socho'uu dhoowwee takka mallaqaan takka humnaan akka fedhanitti doorsisaa jiranii Oromoo wanti guddaan amma sa'aatii ammaa kana keessatti nu barbaachisu isaan kanneen jala kaasuun nu barbaachisa. Maaliif? Nafxanyaa caalaa nafxanyaa ta'e kan mana kan keessa jiru kanatti fuudhee diinaallee si dabarsa. Oromoo yoo yaadni isaa tokko ta'e bakka dafee tabbaca'uu danda'a. Kanaaf as deebi'ee carraa biiftuu dabarsuuf deema. Biiftuun nama guddaa nurras waa beekanii qabsos beekanii ammas hawaasa qabsaa keessatti intala waaqoo guutuuti akka haasawa ishee irraa hubadhutti nama hedduu cimtuudha. Mee biiftuu hawaasa keenya hawaasa Sikkoo Mandoo namni rafes jira namni humni rafes jira nama baay'ee akkuma argaa jirru namni ciccimaan biltsiginnaa ta'anii uummata qaban mana keessatti jiran. Mee uummanni kun haala kamiin bakka kana keessaa tokko ta'ee gara qabsootti makamuu isaan sana hoo maal godha jetta uummataan waan feetan ejjennoo feetan itti fudhadhaa of keessaa balleessaa jettamoo isaan sana sirreessaa ofitti deebisaa jettamoo mee qeerroo maal gochuudha qaban? Biiftuudha dabarsee jira carraa Kadiiroo Mi'uutii irraa kaasi. Ifama. Qeerroo wanni isaan gochuu qabanii argiteetiin biltsiginnaan tun nama lama nama sadii ta'eetiin muka argitee darbaniitiin irraa boqonnaan argatan. Ka biltsiginnaa ta'ee fi ka biltsiginnaan ta'inuu yeroo ammaatitti namni beekamuu hin jiru. Maaliif rakkinni otoo biltsiginnaan tun heddummattee biyyarra kutuu baatte arsiin haga ijoollee isaanii biratti gudeeddanii cal'isanii ture. Nama mara ajjeesuu fi nama mara fixuun hin danda'amu. Kanaaf namni akka ilaalcha isaatitti waan isa baasuuf waan isa hin baafne ilmoon namaa xiinxallitee ilaaluu qabdi. Maaliif Abiyyiin gaafa deemee Haacaaluu ajjeese Jawaariin mana hidhaa galchaa OMN hin dhumataa Oromoon cal jetti torbaanuma tokko iyyitee cal'ifti jedhee ture. Yaaddoon isaa wanni eegaleef kana. Malee otoo rakkin isaa kanatti dhufaa akka beeku taate innuu waliin lolu. Maafi nuti galaana ammoo tiyyuu mooqqaan ittisuun hin danda'amu. Mooqqaan galaana ittisuun galaanni sun fudhatee akka dabru godhuudha malee waan boraatii miti nama Oromootiif ka'uudhaan. Kanaafi waan argiteetiin hin dabru ittiin fakkaanne kuni nuti amma Oromoon waytii namni isaanitti kijibee waytii argiteetiin namni dhiiga isaanii dhangalaasee taa'ee nagahan jiraachuu danda'u miti. Maaliif ijoolleen Oromoodhaa addunyaan lafarra deemtee hiriira baatii ijoolleen teenya argitee qilleensa rabbiirraa alaabateen fannisaniitiin addunyaarra deeman teekinooloojiidhaan baratanii jechuudha. Barataa qabna, hayyuu qabna, ulamaa qabna, qeessii beekaa qabna, waaqeffataa gaarii qabna, abbaa gadaa qabna. Kanaafi wanni ani ijoollee qeerroodhaan jedhuun uummata kana itti ergaa, itti himaa wanni isin nu gochaa jirtan kun sirrii miti jedhaan. Guddinni irri namaa wallaalaadha malee namni beeku tokko namni saba ofii gurguratu hin jiru. Namni beeku tokko ilmoo isaa gabira gudeeda wanni inni eegu hin jiru. Wallaala malee kun karaa ani yaadutti jechuudha. Hadooddii dhabaa miti. Hadooddii wanni sun dhoogumaa inni beekaa wallaala. So wallaalli kuni argiteetiin namni hoo wallaalaa fi waa beeku jechuun barumsa qofaa miti namni kenna uumaan isaatu hayyuudha. Namni tokko barumsarraa waa argata. Tokko ammoo uumaa wajji dhalata.
Tokkammoo namarraa barata. So kan amma namni kan maraa hin qabne jechuudha. Warri bilisiginnaa jala deemee ilmaan Oromoodhaa ofumaaf mana ofii keessatti ajjeesu. Maaliif garaa kanas kiisha isaanii kan guuttatanis irraa du'an boru. Kanaafi wanni qeerroo kennaaf dhaamnu ammas reeffa firaa torba garagalchan jette Oromoon. Ammas dhaqaatii balbala isaanii dhahaa hoo balbala isaanii dhahuu sodaattanis warra sheekota imaama masgidaatitti warra qeessota arkiteetiin warra charchii liidii godhutti abbaa gadaatitti xalayaa barreessaati itti kennaa. Dhaamsa dabarsaa fi nuti duunee jirraa du'a kennatti arkiteetiin ulaa taataniitiin balbala danqartanii nun dhaabatinaa yoo nu qarqaaruu dadhabdanis nu jalaa goraa. Jedhanii dhaamsa gugurdaa ijoolleen qeerroodhaa isaaniif dabarsuu qabdi. Dhaamsa murtii qabu. Malee nama ajjeesuun maali? Nuti guyyaa hundaa waluma ajjeefne jechuun nuti arkitee nama jiraa deemee miilaan deemu dhisi kabeellaan harree akka nurraa duutu hin barbaannu nuti Oromoon. Maa dhumanne zamana mililikii irraa numa ajjeesan. Kanaafuu amma nuti wal ajjeesuullee otoo hin taane wanni nu gochuun qabnu nama kenna reeffa torbaa firaa torba garagalchan itti himu. Halkaniif guyyaa nuti arkiteetiin gisee carraa arganne miidiyaa kanarratti dhaabannee keessattuu arsii atiifaafaa intala tantee waytii sibira gudeedanii waytii ilma kan kee ilma dhiiraa sibira gudeedanii waytii ulamaa masgida ajjeesanii shawaa waytii ammoo charchii keessaa baasanii waytii qeessii kee qalan maal gootaa. Harargee ammoo harargeen duraanuu argitee sabboontu bahiyoo jedhaniin hin baati. Finfinnee keessa ijoolleen harargeedha argiteetiin karaa Finfinneen beeynetu Finfinneen teenna jedhee irratti lola waan garaa si nyaatu. Maalirra suni Oromoon lafa malee Oromoon lafa Oromummaan ammoo nafa argitee qaama kan keeti. Qaama kan kee jijjiiruu hin dandeettu. Kana waan ta'eef nuti amma wanni gochuun nurra jiru akka dubartiitittis akka arkiteetiin haawwotaatittis akka arkiteetiin qeerrittiittis sagalee kana irratti haasa'u akka gurri isaanii dhaga'u namni rafeellee akka hirribaa ka'uu danda'u. Wanni ati gootu kun fafama kan itti haasa'u qabna nuti. Maaliif nama hunda dhabuu hin dandeenyu. Kanaaf qajeelumni wanti itti godhamuu danda'u itti himu wal gorsuu. Waan arkitee waan bu'aa hin qabnetti ilmoo namaa ruuhii isaa akka itti hin baasne ijoollee teenya qabsoo jalaa ammootiyyuu ijoollee teenya jala akka goruu danda'an akka jalaa goruu danda'an qeerroon labsa goote isaanitti himu takka takkaan ammootiyyuu xalayaa barreessanii manatti itti akka arkiteetiin sheekota ta'e qeessii ta'e manguddoo ta'e haawwotii argitee manguddoo teenya ta'e itti geessanii amaanaa rabbi haati siinqee qabattee itti dhayxeetiin ilmaan kennan ajjeesin nurraa yoo waan biraa nu godhuu dadhabde adabadhuu taa'e ilmaan nurraan fixin. Sanyii nurraa hin fixin sanyiin teen hoo dhumteetiin hin jette namni bursi awwaalu hin jiru. Ati nama waggaa 60 waggaa 70 lafti ati fudhachuudhaaf mangistii argiteetiin warra duriyyee kana jala deemtu hin jiru atu lafatti galuu jira. Dhugaa itti dhugaanii hin hadhoyti. Garuu kanaafuu kana wanni irratti hojjechuu qabnu ka argiteetiin ijoolleen qeerroon teenya hundinuu qeerrittiinis haa galatoomanii fayyaa nuu ta'a. Arkiteetiin jabaadhaa wanni arkiteetiin nuti wal jabeessuu qabna wal guddisuu qabna quba walitti qabu osoo hin taane arkiteetiin wal qarreeffachuu qabna kararra wal sirreessuu qabna kuni maal jedhe jennee yeroo wal jala laalluu miti nuti yeroo dorgommiitii miti amma yeroo ani maal godhe jedhee of gaafatan malee yeroo dorgommiitii miti ani amma arkitee Zahraan maal goote Oromoodha jedhe wallaala sun ammaal godhee of gaafate wajjin fitti deebinu kun amma tunna baasii nafseedhaa waan taateef qeerroo fi qeerritti harargeedha baay'ee isaan galatoofadha. Duraanillee bakkeen argiteetiin galamsu bakkeen argiteetiin waraanni irraa dhuka'e ammas qabsoo teenya keessatti halkanis guyyaas argitee guyyaan isaan irraa rafan hin jiru yoo Oromoon kutaa biraa namni 50 du'e harargeen 150 du'a beekamaadha. Maaliif onnee qabanii bilisummaa tanas Oromummaa tanas dhugaan itti amanan. Kanaafuu argitee shawaanis akkasumatti haa kaatu maaliif namni Oromoo keessaa dachii irraan Oromoon buqqaate shawaadha. Oromoo hunda keessa maaliif Finfinnee irraa otoo dhiiban dachii hundarra geessa. Nuti har'a shawaan qaama keenya harargeen qaama keenya lafti argitee hararitti dhalatan shawatti dhalatan malee Oromummaan dhalatan Oromummaan nafa dachii lafa. Kanaaf arkiteetiin wallaggallee hoo kataatu taate arkiteetiin wanni koomandarii jala jira waggaa lamaaf osoo gaafa wallagga dhaamtee biyyee isiin taatu taane ana dhahame jettee harargeen kaate dubbiin kun hundi nutti dhufu ture. Osoo arsiin lakki wallaggaan dhahamte sun qaama kiyya ani haa dhahamu jedhee taate kun rakkinni kun nutti dhufu ture. Amma immoo waan dabre osoo hin ta'in bormaal goona irratti wal haa taanu kanumaaf argitee bakka hundatti miidiyaa hundarratti irratti labsaa namni rafes akka hirribaa ka'uu danda'u kanarratti akka hojjennu siin jedha Zahraa galatoomaa isin hundi keessanuu.
Hayyee baay'ee galatoomii ulfaadhu dubbii ujoo nu kaaftee as keessumaa haarofti dhuftee nu dabalamtee jirti Amiraa Bashiir Amiraa baga nagahaan dhuftee hanga ammaatti sagantaa keenya yoo hordofaa turte jiraattee fi si barsiifnaa marii qarree irra jirra. Akkuma argitu Oromiyaa keessatti marii geggeeffamaa jira akkasuma hiriira geggeeffamutti jira waan kana irraa nutis hanga tokkoon uummata cinaa dhaabbannee uummata sagalee taana jennee as obboleettii fi hayaatii fi uummati biiftuu taanee mari'achaa jirra nutti dabalamtee mee maaltu si dhagahame mormii qarreen biyya keessaa taasisanii fi haala amma guutuma Oromiyaa itti jirtu kanarraa mee yaada qabdu irraa dubbadhu. Hayyee galatoomii ruumii keessa jirallee sirriitti hin dhagahamaami? Hin dhagahaman sirriitti dhagahama. Hayyee ijoollee jalaa dheessuuf as dhufe. Wanni irra haasa'aa jirtan hin dhageenye ofii kiyyaa waan birarra jiraanillee numartuu homarra waan jirruuf har'a waan caqasne garuu immoo koottu seeninaan jennaan dubartoota waliin seeni jennaan hayyee jedheetuma qophime malee dhufe. Wanni biyya keessa deemaa jiru akka malee waan nama boonsu karaa shamarraniitiin ispeeshaali. Dubartiin Harargee irraa eegalte akkuma obboleettiin tiyya amma jette Harargeen yeroo hunda tokkoffaadha. Waa banuttis qabsoo kanallee warri seera beekullee ni beeka. Harargee wallaahi namni akka Harargee hin jiru. I'm so proud of them. Akka malee na gammachiisanii dubartii Harargee qeerree Harargee ta shamarran yoo dura biyya alaa hiriira biyya alaa sanitti dura biyyarraa itti eegalte Harargeedha galatoomaa jedhaani. Akkasumas ta Arsii ta dhiyoo tana akkasumas Harargeetti aantee baate akka malee shamarran teena nu boonsitanii galatoomaa isiniin jedha. Qabsoon itti fufaa alaafillee keessallee tuni wanni dubbannuuf ofii kiyyaaf dubbadha nama wanni allaalu sani. Ani yoo Oromoon tuun jiraatte anis jiraadha. Yoo namni kiyya hin jiraatin ani qofti jiraadhe faayidaa hin qabu anaaf. Kanaafuu ilmi Oromoo jedhame hundi ofii keetii jedhi falmadhuudha wannan jedhu. Ofii keetii jedhi. Yoo ummanni kee jiraat ati jiraattaa yoo aadaan kee kabajame ati kabajamtaa yoo sabni kee kabajaa argate ati kabajamtaa kophaa kan kee aangoo argatteef kophaa kan kee jiruu gaarii jiraatteef yoo dhugaadhaan quuqama Oromoo qabaatte homaa faayidaa si hin qabu jedha. Ummanni kee du'a ummata kan kee ajjeesaa bishaanit darbaa hirriba akkamtu namaa rafa. Kanaafuu ilmi Oromoo ofii keetii jedhii ka'e. Qeerree qarree qofaa miti amma jaarsotiin abbootiin manguddoonni dubartiin hundi keetu nabsee teetii jetteetiniin loluu qabda malee kabiraa bilisoomsuuf kabiraa du'arraa dhaabuuf miti. Yoo ka biyyaa dhumate barka aadaa jiru kanatu galaa bara. Maalii lafa kan keeti? Lafa keetiif jettee dhumatta asittis kunoo ijoolleen ala bulaa ka jirtuufi biyya san wayi galtee amma achi jiraachuufi ummata ofii san naga haa argatuuf bahaniitiniin ala bulaa jiran jechuu. Rooba keessa wanni bulaa jiraniif ummata ofii saniif. Callisanii mana rafuu hin danda'an. Tun immoo wanni barana nu dhufte Oromummaa balleessuuf dhufte. Kana beekatu qaba namni hundinuu. Oromummaa lafarraa balleessanit walitti akka zabana Haayila Sillaasee fi Minilik sanitti nu deebisuuf deeman jechuudha. Waan hin taane. Kuni wanni godhamaa jiru akka malee tokko taane kana kutaa kana osoo hin ta'in hundinuu ta'an anaaf jedhi ofii keetii jedhi ka'eedha wannan jedhu. Okay, goolabdee jirtaa dubbii kee? Oh yaa wanni biraa yoo jiraate irratti ani waan hunda fudhachuun fedhu. So irratti deebi'a jechamaa fi dhaabee ammatti so chaansii nama biraatillee nama eegaa jiru jiraami. Okay, hayyee baay'ee galatoomii obboleettiyaa daawwattoota keenya kabajamoo kan hordofaa turtanii qophii qarreetii galatoomaa hayaat carraasii dabarsuu deemaa. Akkuma biyya keessaatitti biyyoota alaatitti hiriirri geggeeffamutti jira. Qarreen hiriira biyyoota alaa keessatti taasifamu hiriira geggeessutti jira. Mee hiriirri sun hangam Oromoodhaaf faayidaa qabaa bu'aan isaa maali maal fayyadaa mootummaa kana hoo maal miidha jettee yaadda irraa gabaabsinuu dubbadhu.
hiriirri biyya alaarraa bahuu jiru kun akka faayidaa gurguddoo qabu nu agarsiisee jira. Akkuma beeknutti fandiin jechuun gargaarsi biyya hundaa irraa muramee jira hiriira biyya alaa uummanni bahu kanaaf. Abiyyi maal nuun jee iddoo dura carraa harkatee wanni nu haasa'usan Oromoon waa hundaafuu torbaanuma takka bochii nuun jee. Torbaan takka booda ol galtee raftii nuun jee. Laakiin uummanni alaa san disapproove isaan isa rongii goosisee jechuu. Eegaa Haacaaluun du'e as Oromoon biyya alaa takka illee gallee hin rafne. Namuu bahee ala jira. Qeeroo fi qarreen faanni gallee manuma isaanitti achi takka ambaasii Itoophiyaa biyya biyyaa jala buluu jiranii takka